nagaa keessanii nagaa kootela karabbii tiijin keessanii jirtu ani isin jira galata waaqayyo video kiyya kana hadaraa rabbii hadaraa Kiristoos share copy-link akkana gootan kabajaaf jaalala isin gaafadha obboleettiin teenya asirratti agartan tuni alattuu jimmaati hadaraa keessan ijoolleen jimmaa Dubaay keessa jirtanii Maratii keessa jirtan akkana gargaartan isin jaa obboleettii teessa waan ta'eef wantichi gaayoo oromummaa fillee wal gargaaruu baattan gandummaa wal gargaarta waan ta'eef hadaraa rabbii ijoolleen alattuu jimmaa taatanii Dubaay keessa jirtan hadaraa oromummaa isin biran dhaabbadhanis waan qabuuni obboleettii teenya tanaaf akka birmattanii isin jaa obboleettii teenya tana kan Jordan irraa fide Suudaanidha Suudaanee sun immoo bilbila irraa fudhatee paaspoortii irraa fudhatee ba'itti gate Suudaanidha lakkoofsa isaatillee qabdu suuraa isaatillee qabdu maqaa isaatillee beektu garuu biyya sanii kan fide isaadha kan achitti sin beektu kaasitti sin beektu lallachuu yoon beektu ba'itti gatanii ji'a lama aduu barahaa Dubaay kana keessa turte imbaasii Polis Taiba bakkee nuti hin deemne jiru imbaasii Polis Taibaan imbaasii xalayaa barreessee fi Itoophiyaa immoo imbaasii Itoophiyaa immoo paaspoortii hojjechiifadhu jedhanii isin immoo har'a paaspoortii hojjechifachuu isitti birri daabboo bitattee nyaattu qabdu kanaafuu hadaraa rabbii hadaraa Kiristoos hadaraa amantaa keessanii rabbiin isin qabe ijoolleen idil addunyaa kanarratti argamtan waan qabdaniin hatta daabboollee bittanii fi bakka isin ciiftu kana kaastaniitillee gizee manatti galchitan hadaraa rabbii agartan markiisii akkasiin jirtu agartan akkatti isin gaallabde aduu Dubaay kana keessatti duutee reefa fakkaatte hadaraa birmadhaa fi obboleettii sana hadaraa rabbii mana abbaa kabiyyuu seenetan na didanna seesisuudha maaliifin gaafa namni tiktokiin guddatte malee nama tuffatti oromooni mubaarakattillee barreessitee jirti hin deebisnee fi warroonni isii gargaaruu barbaadan obboleettiin teenya takka karaa gubbarra abbaan namichi isin bira hojjettu bilbilee fi naafi dimaaloo guyyaa lamaa jetteeni guyyaa lamaaf isii bira jirti garuu borbaaf teggatti isiinis maaliifi jarattiin na lolaa jirteetti ammayyuu kanaafuu warri isii gargaaruu dandeessan lakkoofsa ima isii tan isinii kenna lakkoofsa micaa bira jirtu garuu isin har'aaf boru bichaa bira jirti boru gatti micaa ofirraa baastee jechuudha qabadhaa lakkoofsa isii warri gargaaruu barbaadan duwwaa 5 61 48 90 65 irra isinii deebi'a duwwaa 5 61 48 90 65 bilbiltanii obboleettii teenya tan argachuu dandeessan hadaraa rabbii hadaraa waaqayyoo hadaraa gooftaa isin uume hadaraa Allah isin qabe ijoollee musliimaa hundi keessaniyyuu akka gargaartan gargaara oromoo ko gargaara ijoollee keenya dhugaa dubbachuuf waan osoo nubatin bakka jirtan saniin ka'ina akkuma argaa jirtan micayyoo kana paaspoortii ishii qarshii ishii waan qabdu difinii irraa fudhatee Suudaaniin jechuudha Suudaanii irraan dhuftee waan qabdu difinii irraa fudhatee alatti baasee shiyyate ilaala ijoolleen keenya yoo kana argitanii irraa of qusadhaa waan akkanaatti irraa biyyuma jirtanitti taatoo gara seeran qabeessan biyya jirradhaa malee gara seera alaatiin dhuftanii biyya ormaa keessatti rakkatina yeroo baay'ee inni mamaan dhagaa dhugaa dubbachuuf kinoo micayyoo tan akkuma argaa jirtanii waan qabdu difinii irraa fudhatee namichi kun qarshii reyaanichi fiddee dhufte paaspoortii ishii hin beektu alatti baasee gatee hin beektu kinoo laala kana rakkina akkana kanarratti kufuu maaliifi yoo gara seeraan qabeessan nama gaafatanii yookiin immoo namni isin beektan as jiraate yaa hin danda'amu gin nama isin beektan yoo ta'e biyya Joordaan irraa gara Dubaay dhufuu biyya Beirut irraa gara Dubaay dhufuun salphaa miti qadjedhaa gara biyya keessanii galaa gara seera qabeessan koottaa ሰላም ቤተሰቦች biyya ormaa keessatti ganaa rakkachuu maaf barbaachisa akkam jirtu harka fuunee nagaan waaqayyoon hawaasa jecha gaamwaadhaas deebi'ee dhufee jira እንግዲህ obboleettiin keenya akkuma jette egaa akkuma argaa jirtanii micayyoo kana akkuma dhaggeeffachaa jirtanii ijoolleen keenya yeroo hunda dhugaa dubbachuu fi kan wanta rakkina keessatti rakkoo keessatti kufanii osuma beekamu amma fakkeenyaaf biyya jijjiirrachuudhaaf nama beekuu nama barbaachisa nama qabaachuu nama barbaachisa biyya ormaati biyya ofiitii miti akkuma argaa jirtan micayyoo kana sanummoo dallaalaa abashaa keenya osoo hin ta'in Suudaaniidha jechuudha akkuma argaa jirtanii Suudaaniin kuni
Beerut irraa fidee Dubaayitti jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya kan gowwoomfaman wantoota adda addaatirraa birrii isaanii kan nyaataman dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Namicha kanan beektu dallaaluma ta'eedhaaf qofa irraan dhufuu osoo hin taane nama qabaachuu nama barbaachisa. Namni eenyu hiriyaa asii qabaachuu nama barbaachisa. Zim jedhaniitoo ka'anii akka biyya keenya akka biyya keenyatti keessa deddeemuun hin danda'amu jechuudha biyya ormaati waan ta'eef. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee kan rakkina irratti kufan kan rakkina irratti isaan kuffisu jechuudha. Maaliif mucayyoon tuni dallaalaa kan Itoophiyaa wayyoo ta'e haa ta'u. Kuni namichi Suudaniidha. Dallaaladha. Biiroo kan biirooti. Paaspoortii ishee birrii ishee waan qabduun darraa fudhatee alatti gatee jedhan. Mucayyoon tun rakkina irratti kuftee munkufne mana sana hojjetattee osoo teechee osoo achi teechee yookiin immoo biyya isheetti galtee gara seera qabeessan akkana deebitee wayyuu ijoollee baay'een biyyatti hin gallu jedhanii Beerut irraa Joordaan irraa gara biyya Dubaay kana gaafa dhufan baay'ee rakkatu dhugaa dubbachuuf. Hojii dhabanii hanga waggaa turre hanga ijoollee waggaa guuttee turre jira. Isinii galee maaliif kuni beekumsa irraa kan eenyu jedhu odoo beekan ta'e gara seera alaatirraan gara biyyaa galanii gara seera qabeessan deebi'uun hin danda'amu. Achirraanis warra dhufu immoo fakkeenyaaf nama asii qabaattee hiriyaan asii qabaattee yookiin immoo zim jedhanii dallaaluma kunoo nyaattii akkatti ijoollee itti taphattu kana laalaniituma dhufuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf gara biyya maatii keessatti nagaa. Kanaafuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee rakkina irratti hin kufina. Wanta yeroo waan ta'e siniin jedhan waanuma bakka waan biraas nitti fakkaata ta'uu hin oolu. Amma fakkeenyaaf gaafa kontiraata fixee mucayyoo tokkotu jira dhugaa dubbachuuf. Mucayyoo suni Beerut irraa gara biyya Dubaay kana dhufte dallaalarraan jechuudha. Yeroo dhuftu kanatti dallaalli hojiin hin jira jedhee gara kanatti yoo fidu hojii dhabdee mucayyoo sun rakkattee hin baate. Ijoollee biratti baatee hojii dhabdee surma dhabdee mana ijaazaa teechees inda'um dhukkubsatte namoota meeqa bakka kanatti dhukkubsate namoota meeqa. Kanaafuu ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf waan kuni isin fayyada dhaggeeffadha. Maaliif bakkuma jirtu sanitti biyya kee maatii kee argitee gara seeran qabeessan akkana deebuu isin wayya. Yookiin immoo gaafa hiriyaa qabdan yookiin immoo dallaalaa tokko amma fakkeenya nama asiin qabdoo ta'e zim jettee achi kaatee gaafa dhuftu inni hojiitu jira jedhee qarshii keessirraa nyaatee bakka barbaadetti si darbee sin beeku sin jedha. Waan akkanaatu jira biyya kana jechuudha biyya Dubaay kana. Dhugaa dubbachuuf ijoollee an taphachaatii jiru dallaala dhugaa gara seera qabeessan amma gara seera qabeessan bakka barbaadan deemuu dandeessu. Kanaafiyyuu dallaalaa kanarraan hin dhufina biyya jijjiirratti na bakka nama hin beekne irratti amma fakkeenya mucayyoon tun zim jettee achii kaatee dhuftee Suudaniidha hin beektu lakkoofsa isaa hin qabanne achii kaatee zim jettee hojiin argame bichaadhaan achii kaatee gaafa dhuftu inni hojii si galcha jedheeni asitti kinu baasee alatti gate. Wanta qabdu shirraa fudhatee baasee gate. Biiroo isaan beektu biyya keessa isaan beektu alatti baasee fageechee gata inni. Kanaafiyyuu alatti bicha bakka ijoolleen alatti arganii hin beektu amma bakka akka sammuun ishii eenyu ta'ee jira jechuudha. Ilaala maaliif fayyaa qabaattee hojjetatte tamasgeen jedhiitoo gara biyya keetii galii gara seera qabeessan kootu. Biyya hormaa dhaquun nama dhibuu galuun nama dhibaa jiran dhugaa dubbachuu waa baay'ee nama barbaachisa. Biyya jijjiirrachuudhaaf waa baay'ee si barbaachisa. Zim jetteetuma akkuma eenyusitti amma fakkeenyaaf Dubaay akka duriitii miti akka qofaatii miti amma waraqata namni hin qabne tanqasaaqasuu hin danda'amu. Biyya kanatti dura hin sodaatamu. Sodaan hin jiru. Amma garuu namni takka tanaffasuu hin danda'u. Seerri isaa jabaatee jira akka qofaatii miti.
Kanaafuu beekannoo godha yeroo hundumaa waan akkanaa